Maaliiti? Maal oli qaban? Kaayiroo eeguma afuriin dhahinee Ay, yaa ibsaa fi fayyaa qabdaa taasirraa taaftaan godhee fuudhu biyyatti kun harree wayiitiin bitee lafa wayiitiin bitee qotiyyoo sunuu dheengadda roobni qabee kun olan dhoqqeen qabee akkasitti du'aa fi jiruu jidduu jira yoo du'ee jedhe foon mana qonnootiin naa gurguraadhee gurra kennaan. Wallahi nyaatanii bar warri Itoophiyaa kunillee wayi wannoo beekan isin fakkaatee bar qotiyyoon du'aa jira jedhanii akkana qopheeffatan. Daakuu garbuu daasifatanii buddeena godhatanii irra naqatanii. Wallahi mana yoo inni du'e jedheen cinaan du'e jina yoo jiraadhellee cinaan du'e cinaan isin laadhadhee yoo du'e jedhellee qotiyyoon sun yoo du'e jedhe mana foonii keessa naa gurguraa jedheen yooma hoolatti illee kanaa jijjiiramu taate. Qotiyyoo du'e. Qotiyyoo yoo du'e foon naa gurguranii kaa gogaan hin gurgurama foon naan gurgurama alla qaldiqqaatee hoolaa lama hin bitan hoolaa nama hoolaa ilmayyoo waliin kuma kudha tokko kuma kudha lamaan hin bitan hoolaa ilmayyoo waliin an qotiyyoo kuma 45 hin bitee bar kuma 45 hin bitee qotiyyoo ani fayyaa qabdanii isin Amma qotiyyoon biyyatti bar gara 200 ga'e. qotiyyoo gugurdaa sanii miti qabala jiddu galeessa galeessa Wallaam josii bitanii. ay an kuma dhibba lamaan qotiyyoo bitee rabbii eriite ani hayyi anjummaa yaa ibsaa kiyya fayyaa didiqqoo bitee ani guddisuudhaaf jedhee amma sanuma laal rooba waa hundan qabee Wayyo kun akkasin laafee fedhanii warri kennaa moo laali garbuu daasifatee kuntaala akkana gubbaa dhaabata qalatee irra naqachuudhaaf buddeena naqachuu Qirca baasaa gurguraa jedhii. an akkas jedhan laala ganda keessatti hin fedhan hunjoon fedhu uteela na gurguraa jedhe kun dhufee kiiloo takka hunjoo kun dhufee kiiloo lama hunjoo gaafa kaasa hunjoo san namni deebisu hin jiru warri kennan maaliif gala kilaazeerii bituudhaaf illee ana birrii baasa laabii wallahi Nari isaan baasanii ittiin kasasanii illee ganannatu birrii baasa lal waa meeqa kasaarayaa jiraani waan akkasiin jiru laa anamma yoo du'e qajeele mana foonii keessa ashkafaayi harkarraa harkannaa gurguraa jedheen warra harree maatitta harreen sila faayidaa harreen qabdu itti himi wallaa ummanni kun gizee laale an wallaa yamma harree sadi qaba itti himi wallaa faayidaa harreen qabdu ummanni kun ittiin galu bar Maasi gaafatana walayyuu faayidaa harree. wallahi billahi bar ni rakkadhee bar Harree dhadhaa mokormaa qabdi. ka dhaltuun takka ka wannoo fe'u ka fe'a kana fe'u wadala sadii lama qaba Waddala jechuun korma ayiriyaa. wadala gugurdaa kakuno gizee dinnichaan gaifaa gizee goommanni gaifaa garbuu yeroo gai bar galii salphaan galchitu bar makiina caalii galii galchiti wallahi Gaara. namni hagana hunda faayidaa harree wallaaleeti mamma akkana haasanani maa akkana haasatan faayidaa isii wallaltani kana hunda atu Barroobee. bareechisitti narraa himu wallahi rakkadde ummata kanaa walii wallahi waan kofali qabdu hundaa itti himi maa ibsa Hojii biree amma maa isaanu. godesin toppuwaaniif toppitu warri jiru kana foole godhaa maal jetti qabi mee qixaatii taphannaa qabi tapha qixaatii taphannaa Hojiirra jiranii biree amma harreenu. ama wanni laali jireenya kiyya keessa wanni akka harreedhaa galiin aggalcha hin jiru maal jettan waan isiirraa haftu lukkoota gara lukkuu 5 bite lukkuu faranjiitan Ni kireessitaa. waan jalqaba lukkuu 5 bite amma oo diqqate gara lukkoota 12 qaba jechuu biyya oomishaa jira barannas taa'ee hayyan qabdaniisi gaafa gale sanuu gurguradhee ittiin jiraadhe sanillee silaa anamma waan heeru as taa'ee heeruma didaaruuf hin beektanii barreesse amma gaafa asiin heerume lukkooni ta'urra kennaa taati killeen ta'urra kennaa taati
harreen bitadhe sunniin hundi warratti hafti nagayatti haati faati harka qullaa mana namichaa seente jechu. Wallah rakkadhe. Arroota wadantu garaa si yaadee. Yaa ibsaa kiyya maal taate atiin. Meeqa beeqaan bite seeta yoo san 7,000 bitee bar. Amma beekan baaste. Amma inshallah la amma ma takkittiin 15,000 ni baasti. Akkasitti akka kaame. Akka kaamina jirtu sani itti fe'a gaarii isii sanii walii yoo gurguran hin fagoo deemti. Harru amra walumarratti fudhadhu heerumi. Eenyuun naa kenna rabbi jedhiiti gaafa heerumeetiin jedhe. Gaafa heerume wanti hundi ka warra kennaa ta'a. Yoom heerumtiif akkana na eegan kun qabeenyuma san na saamudha. Yoom heerumti. Wallahi obboleessi kiyya kanaan jedha maal heeruman feetu ati yoom heerumti. Abbaa tokko biratti binnaan baraamma goommoo makiinaa furiiti bakka sanboon. Hai. Kara hoosila faayidaan isiitu bar waan makiinaa nama fakkeenyaaf kufee caccabaa maal ta'a isin balaa takkan qabdu bar mashaqqaa takkan qabdu. Beenzila jettu garbuu fi bichaa nyaatu. Obboleessa kiyya heerume lubbuu maal jaarti turraa ta'e moo obboleessa keetti wanni heerumu maal ta'e obboleessi kee maal itti heerumu. Ta jaarsa kiyya fanaa heerumi jettutu jira bar akka waan jaarsa fi dadhabde. Likkii galchuudhaaf naan daggafatte. Suriyaan sirraa fudhatu. Wallahi rabbi arafaata jaarsa kiyya naa heerumu jettee na kadhatte. Guys, dabilidha ibsa haa qaxxa'u dabilidha guys. Galatomi abdii koo. Abdii follow naa godhaani guys. Abdii fayyisoo follow naa godhaani. Guys, trippiliidha. Trippiliidha kuma lama galuu qabna. Shamarran tanteetta taate. Daa'ima mucattii geette qabda jedhan. Mucattii geettee. Maal rakkoo gabalee itti gurgura. Dhiira jedhamu dhala jedhe. Gurgurtiin jedha si fakkaatti illee kana asuman nama jedhan gurgur jedhiini. Sisteerota xiyya takka fideetiin tiktook kana keessa poosti godhee nan biqilaa waaqa jedhu tokko kan jilbi isaa kan jilba gaalaa dhiyeessu tokko fuudhee feesbuukii irra fidee. Faasariin har'a mantala na godhe ijoollee fuutee tiktookii irra fiddeenaan jedhe. Feesbuukii gubbaa fiddeenaan jedhe akka waan an poostate se'a faasariin. Biqilaa waa fuudhee feesbuukii irra fidee icciitiin haadha faatee gadi baatee kunoo ijoollee isiin qabdu laalaa jedhe. Faasariin ammoo akka waan an poostateeti itti fuudhanii itti mul'isanii jennaan har'a maqaan tullu. Maal beekaan ta'a ijoollee qabdi jedhu san. Daa'oof dayyoof du'an jedhanii isin taaftaan godhaa taaftaan godhaa. Taaftaan godhaa 2,000 haa galu. Akkannee waliin. Atamma kaayiroo maal godhaa taree? An gargaarsa samoonaa kan osoo mana kiyya godhanii jedhanii guuradhee bada jedhee gara ilaala akkana qaree eegara naltummaan dubbifama. Namnummaa tokkichi gastii ol bahee kalaas mana haadha faatee haa ta'uun jedhanii jedhee akkana gura kana qaree eeggadha. Namni oonlaayinii irra jiraachuu kiyya kana dagatee kan maal beekan nama tokkicha mana haadha faatee jiru dhabnee bara. Silaa osoo gadi guuranii jedhan galgalti masan baafadha. Galgalti masan irra guuran san doolaara 10,000 takka guurran galgalti masan baafadha sila. Fayyaa qabdanii. Uummanni akkanattuu sii kenna haalota haala gasii. Doolaara 10,000 takka eenyu kenna rabbi jedhiiti yaadna. Oromoon bar gaafatti duute riippi jechuu malee gaafatti jirtu riippiiti jechuun beektu bar maal taate. Geemmi qaxaroon taphattu adillee. Geemmi qaxaroo barakki turii sun jiru yaa ibsaa kiyya geemmi qaxaroo taphattee doolaara 500 argattee galtaa bar. Maa?
Kaiseta. Ama malte eveta. Fakkeenya fi anaafati keessaa wal beekna. Ibsi shaagee mita badhuchuu barbaada siin jedha. Yookaan ammoo lolaa beektaa silaati lolaan beektati. Yookaan ammallee jedharbu tokko namallee bilii qabu tokko walitti fireendummaa qabdanii gara keessaanti. Nama santu deemita badhu siin jedha. Inni sullee calama fidee laayif goorii gubbaa kana Itoophiyaan irra ta'a. Namni biroo hin jiru.